Sagantaan ashara magariisa barakana bakka ministeera muummee Abiy Ahmed argamanitti godina Shawaa Bahaa aanaa Lumeetti goolabameera. Paarkiin biyyaalessaa gaarreen Baalee hambaa addunyaa ta'uudhaan galmee dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yuuneeskootti galmaa'eera. Oduu biyya alaatiin godaansa seeraan alaa gara Awurooppaatti taasifamuu dhaabsisuudhaaf tarkaanfii cimaan akka barbaachisu gamtaan Awurooppaa beeksise. Akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya kun TV Afaan Oromooti oduuwwan galgala kanaaf qabanne sinittima anolaan yaaddeessaati nu wajjin turaasaniin jenna. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed paarkii jabaan Itoophiyaanota cichoominaan seenaa hojjechuu itti fufee jira jedhani. Sagantaan ashaaraa magariisaa bara kanaa bakka ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed argamanitti godina Shawaa Bahaa aanaa Lumeetti goolabamee jira. Mabeetto Shoomee gabaasa guutuusaa akka taanutti qindeessite. Sirna cufiin sagantaa ashaaraa magariisaa marsaa lammaffaa waggaa tokkoffaa godina Shawaa Bahaa aanaa Lumeetti gaggeeffame irratti ministeerri muummee Abiy Ahmed argamanii jiru. Sagantaa ashaaraa magariisaa marsaa lammaffaanis waggaa jalqabaatiin biqiltuun biiliyoona 7.5 ol dhaabamu simaniiru. Milkaa'ina kanaaf hirmaannaan uummataa gahee olaanaa qabaachuu kan himan ministeerri muummee Abiy Ahmed kunis gara fuulduraatti cimee kan itti fufu ta'uu dubbatani. Ashaaraa magariisaatiin qamadii, shaayii, buna fruutii garaagara hojiin hojjetame baay'ee guddaadha. Hojiin kun akka biyyaa akka babal'atu barbaanna. Akka biyyaa jijjiirama bu'uura qabu. Namni hundi nyaatee gammadee kolfee itti bu'uu danda'u fiduudhaaf uummata keenya wajjin mul'ata qabnu kan hojii qabatamaatti jijjiiruudhaaf jalqabbiin hanga ammaa jiru cimee itti fufa. Amma machiin garaagaraa jira, abjuun garaagaraa jira. Namoonni mul'atan qabne abjuudhaan machaa'u. Mootummaan badhaadhinaa mootummaa uummataati, uummataan filatamee mootummaa uummataaf hojjechaa jirudha. Mootummaa hiyyeessa nyaachisaa, hiyyeessa abbaa manaa gochaa, ijoollee hiyyeessaa nyaatatti kennee barsiisaa jirudha. Mootummaa qonna jijjiiraa jirudha. Hojiin barbaannu yeroo waan barbaaduuf jijjiiramni jiru afaan baasee amma dubbatutti miila baasee amma deemutti hojiin keenya cimee itti fufa. Waggaa dhufuttis biqiltuuwwan ashaaraa magariisaan dhaabaman wabii nyaataa mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa qabaachuu simanii uummannis ciminaan hanga ammaatti hojii dhaabbii biqiltuu irratti bobba'ee galma gahinsa karooraa keessatti gahee isaa bahateef galateeffatanii jiru. Kana malees uummanni karoorawwan dhugummaatti jiruu fi jireenya hawaasaa jijjiiranii fi badhaadhina biyyattii fidan hordofuun cinaa dhaabbachuun akka itti fufus waamicha dhiheessanii jiru. ውድ ኢትዮጵያውያን ከቅዠት የወጣ ህልመኛ የሆነ የሚተገበር በእቅድ በዝግጅት ላይ የተመሰረተ እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ስራ እንድንሰራና ጃለተምቶታ ኡመተ ኢትዮጵያ አብጁራ ከንደርቤ አብጁ ገረ ሆጂት ጅጅረሙ ደንደው ከሮራ ፊ ቆጲ ጋሃይረት ከኑንዳኤ ያዱት አከከና ህዩማ ፊ ከዳ ጀላ ቢየቲ ባሱን በዳዲነ ቀበተማ አከፊርኑፍ አማናን ጀዳ ኢትዮጵያ አዴምሰ በዳዲና የገልቴ ሁምኒ ዳቡ ቶኮሌ እንጅሩ ብይ ኬኛኒ በዳቲ ጭምኔ ስትፉፍና ኢጆሌ ኬኛፍ ብየሚደግዱኒ ዳልችፍና እንጥላለን ለልጆቻችን ውብ ሀገር እናስረክባለን አከቢያቲ ሲሁምኒ ከሮራ ቀበኔ ገልማን ገሁ ራኑ ዳቡ ቶኮሌ እንጅሩስ ጀዳን ሚኒስትር muummee Abiy Ahmed humni misomarra badhaadhinarra jalqabbii keenyarra kan nu dhaabuu danda'u hin jiru. Bu'uura guddaa bu'uura bal'aa qabna, haqa qabna, waaqas qabna. Jalqabni irra akkuma green legacy, akkuma qamadii, akkuma mana barumsaa babal'isne kanatti, akkuma hidha abbaayyaafne kanatti yaada keenya hunda bifa adda ta'een guutummaatti mirkaneessine
uummata keenya gammachiisnee biyya keenya jijjiirree dimokiraasummaa babal'isnee finxaalessummaa balleessinee wal jibbuu balleessinee tokkummaaf jaalala biyya qabdu biyya nyaattee quuftee bultu biyya kolfitee baatee galtu biyya biyyoota biraa wajjin qixxee dhaabachuu dandeessu amma taatutti qabsoon keenya itti fufaa. Raawwiin karoora shaaraa magariisaa waggoottan darbanii biqiltuu biliyoona 5 sagantichaan marsaa lamaan dhaabuuf karoorfameera. Yeroo qabaman duratti milkeessuun akka danda'amuu fi hojiiwwan agarsiistuu ta'an mul'achaa akka jiranis ministeerri muummee kaasanii jiru. Biqiltuuwwan dhaabaman kunuunsuun murteessaa ta'us dubbatanii jiru. Sirna cufiinsaa sagantaa shaaraa magariisaa marsaa lammaffaa waggaa tokkoof kanarratti waldaaleedhaaf gaagurri kanniisaa ammayyaa kennameera. Oduduma waliqabateen naannoo Oromiyaatti sagantaa shaaraa magariisaa marsaa lammaffaatti biqiltuun biliyoona 4 dhaabamuusaa pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa ibsani. Dhaabbiin biqiltuu shaaraa magariisaa lafa gogaa kanaan dura tajaajila kennuu dhaabee ture deebi'ee dandamachiisuudhaan kan hojii boonsaan hojjetamedha kan jedhan ammoo ministeera qonnaa Dr. Girmaa Amanteeti. Tafarii Gammee gabaasa guutuusaa akka ta'utti qindeesse. Naannoo Oromiyaatti sagantaa shaaraa magariisaa marsaa lammaffaa waggaa tokkoffaatiin biqiltuu biliyoona 4 dhaabuun danda'amee jira jedhan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa. Sirna cufiinsa sagantaa shaaraa magariisaa marsaa lammaffaa waggaa tokkoffaa irratti kan argaman pirezidaantii Shimallis sadarkaan latiinsa isaas dhibbentaa 87 ta'uu himanii jiru. Dhibbentaan 87 ol kan itti qabate uummanni keenya shoggoruudhaan bishaan obaasuudhaan naannoo isaa eeguudhaan hojii milkaa'ina ta'e akka hojjetu kan taasisedha jechuudha. Fakkeenyaaf iddoon ammatti argamnu kun lafa baay'ee miidhamaadha 2014 asitti argamnee dhaabne uummanni keenya kunuunsee bishaan obaasee haala kanaan milkeessee jira jechuudha. Yoon kunuunfamne biqiltuun lafa qabatee bu'aa qabeessa ta'uu hin danda'u. Kanaaf hojiin gama kanaan hojjetame hojii bu'aa qabeessa jechuun hin danda'ame jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti 2015 hojii milkaa'aa ta'etu raawwatame. Bara 2016 sagantichaan biqiltuu biliyoona 5.5 dhaabuuf karoorfamee hojjetamaa jiras jedhanii biqiltuun dhaabamu jijjiirama qilleensaa ittisuu qofa osoo hin taane diinagdee keessattis gahee olaanaa qabaachuu dubbatanii jiru. Akka waliigalaatti naannoo keenyatti karoora keenya biliyoona 5.5 jechaadha bara dhufu. Biliyoona 5.5 qopheessuudhaaf giddugala iddoowwan biqiltuutti qopheessinu haaromsuu qopheessuu bal'isuu uummata keenya akkuma barame hirmaachisuu irratti xiyyeeffanneen hojjenna. Ammaa jalqabnee kan already faca'uu jalqabee jira in milkeessina amantaa jedhu qabna. Kana irratti dabalataan immoo bara kana fulbaana kanarraa kaasee guyyaa irraa kaasnee akkuma asitti amma bishaan obaasuu jalqabne kana iddoo roobni dhaabbate hundatti hojii bishaan obaasuu fi lafa chiginyii kana shoggoruun biqiltuu shoggoruun hojjetamutu irra jiraata. Inni kun yeroo itti keessatti hojii bal'inaan itti deemnu ta'a jechaadha. Biqiltuu dhaabame kunuunsuun galma yaadameef oolchuun barbaachisaa ta'uu kan himan pirezidaantii Shimallis hirmaannaan uummataa cimee itti fufuu akka qabus dhaamanii jiru. Naannichatti sagantaa maaddii guutuu irrattis xiyyeeffannoon kan hojjetamu ta'uu seeranii jiru. Ashaaraa magariisaa faana ol qabsiifnee jijjiirama diinagdee fi fayyadamummaa hawaasaa karaa mirkaneessuu danda'u. Turizimii faana walitti hidhuudhaan an akka dammaa kana kanneen biroo faana walitti hidhuudhaan uummanni keenya biqiltuu dhaabuu qofa osoo hin taane akka irraa fayyadamu akka jireenya isaatti jijjiirratu gochuudhaaf xiyyeeffannee kan hojjennu ta'a. Akka waliigalaatti hojii kana keessatti ogeessi hojii guddaa hojjetee jira. Hojii eenyumaanuu bakka hin bu'amne kan hojjete garuu uummata keenya bal'aadha jechaadha. Uummanni keenya bal'aa biqiltuu qopheessuudhaan biqiltuu kunuunsuudhaan shoggoruudhaan bishaan obaasuudhaan boolla biqiltuu itti dhaabbatu qopheessuudhaan haala walirraa hin cinneen bu'aa kana fiduudhaan hojii eenyumaanuu bakka hin bu'amne hojjetee jira. Seenaa guddaa biyya isaatiif gadi dhaabee jira jechaadha. Dhaloonni dhufu kanarraa fayyadamaa ta'a. Dhaloonni dhufu lafa miidhamaa deemu dun taane lafa misooma olaanaadhaaf ooluu danda'u. Qabeenya guddaarraa horatu hin ta'a jechaadha. Isa kanaaf uummata keenya seenaa hojjechaa jiruuf dinqisiifannaan qabu carraa kanaan ibsuun barbaada. Dhaabbii biqiltuutiin iddooleen faayidaan ala ta'an deebi'anii faayidaa qabaachuu danda'anii jiru kan jedhan immoo ministeera qonnaa Dr. Girmaa Amanteeti. Bosonni badee jiru deebi'ee burqaan lafa keessaatti gogee ture akka deebi'ee maddu godhaati kan jiru. Lafti dura faayidaadhaan ala ta'e ture akka kanaa kana kan ilaallu deebi'ee faayidaa irraa argamu sadarkaa danda'utti ta'eeti kan jiru. Kanaaf as keessatti amma gaaguraa kaayuudhaa fiduun waggaa 3 dura kan danda'amu turre. Kanaaf ashaaraan magariisaa karaa tokkoon
lafa bade sana manca'e sana deebisuu dandeenyee jirra. Bakka mudura adda addaa avokaadoo dhaabne immoo nyaataaf oolee jira, ekspoortiidhaaf oolee jira. Bakka immoo hidhaawwan keenya naannessinee itti biqiltuu dhaabne immoo bishaan qulqulluun gara hidha keenya akka deemu godhee jira. Kanaaf sagantaa ashaaraa magariisaa kun dinagdee nyaatas ta'ee jira, bishaanis ta'ee jira, damma ta'ee jira, ekspoortii ta'ee jira. Gosa dinagdee hundaa keessatti karaa hiika guddaa qabuun gumaachate kan jiru jedhanii fudhachuun hin danda'amu. Ashaaraan magariisaa dippiloomaasii biyyattiitiifis deeggaree jira jedhan. Wanti kun kan biyyoota raawwii darbee akka addunyaatti muuxannoon guddaan akka irraa fudhatamu ta'eeti jira. Maqaa biyyaa haala gaariidhaan akka ka'u dippiloomaasii keenya keessatti wanta fuulduratti ka'u keessaa tokko ta'ee jira jechuudha ashaaraan magariisaa yeroo ammaatti. Hojii biqiltuu dhaabuu cinaatti gaagura ammayyaa miiliyoona 1 qonnaan bulaaf dhiyeessuuf karoorfamee hojjetamaa jiraachuu seeranii jiru. Itoophiyaa fi Kuubaan michummaa cimaa fi tumsa biyyoota lamaanii sadarkaa olaanaatti ceessuudhaaf waliigaluu isaanii ministeerri muummee taanaa fi ministeerri dhimma alaa Dammiqa Mokonnin ibsanii. Jilli mootummaa Itoophiyaa Dammiqatiin durfamu walgahii garee 77 tibbana magaalaa gudditti Kuubaa Havaanaatti taa'amerratti hirmaachuun isaa kan yaadatamudha. Tumsaa fi walta'iinsi Kuubaa fi Itoophiyaa jidduu jiru hariiroo idileen alattis biyyoota dhiigaa fi wareegamaan illee hariiroo waloo seena qabeessa qabanidha jedhaniiru obbo Dammaqan. Obbo Dammaqan biyyoonni lamaan damee barnootaa fi dameewwan birootiin tumsa cimaa akka qaban eeruun hariiroon uummataa fi uummata biyyoota lamaanii walitti hidhaminsa guddaa qabaa jedhaniiru. Marii pirezidaantii Kuubaa Miguel Bermudez waliin taasisaniinis hariiroo michoomaa fi tumsa cimaa biyyoonni lamaan duraan qaban sadarkaa olaanaatti ceessuudhaaf waliigalteerra gahamuusaa ibsaniiru. Kana milkeessuu fi sadarkaa ministeerotaatti waltajjii marii qopheessuudhaaf biyyoonni lamaan waliigaluu isaanii kan himan obbo Dammaqan pirezidaantiin Kuubaa Itoophiyaa akka daawwatan affeeruu isaaniis ibsanii jiru. Gaggeessitoonni olaanoon paartii badhaadhinaa leenjii marsaa jalqabaa magaalaa Adaamaatti taa'aa jiru. Qondaaltonni olaanoo federaalaa fi naannolee yaadrimee qabeenya horachuu fi bulchuu jedhuun indaastiriiwwan magaalaa Adaamaatti argamanis daawwatanii jiru. Muktaar Abdallaa dabalata qaba. Leenjii gaggeessitoonni federaalaa fi naannolee argaman kanaan booda indastiriiwwan gurguddoo magaalaa Adaamaatti argaman daawwatamaniiru. Ministeerri maallaqaa Ahmed Shidee qabeenya biyyattiin qabdu qixaan fayyadamuun akka barbaachisu dubbataniiru. የሀብት ፈጠራን በተመለከተ ሰፊ ስልጠና ተሰጥቷል። qabeenya horachuun ol qabatee leenjiin bal'aan kennameera. Mariidhaanis gabbateera. Keessumaa biyyi keenya qabeenya uumamaa hedduu qabdi. Caasaa fi humna mootummaa fayyadamnee hedduu hojjechuu dandeenya. Humna dhaabbilee dhuunfaa fi kan horsiisee fi qonnaan bulaa keenya fayyadamnee qabeenya baay'ee horuu akka dandeenyu leenji'aan baay'ee kan itti hubateedha. Ministeerri karooraa fi pilaanii Dr. Fitsum Asaffaa hojiileen misoomaa Itoophiyaa ceesan hedduu jiraachuu eeruun guddina biyyattii dhugoomsuuf hooggansaa dabalatee tumsi uummataas murteessaa ta'uu himaniiru. የምናልመውን ብልጽግና ለማሳካት ለህዝባችን badhaadhina uummata keenyaaf hawwinu dhugoomsuuf uummataaf waa hundisaaf guutee akka ta'uu fi ka'umsi barbaachisaa waan ta'eef qabeenyi maalii kan jedhu cinaatti Itoophiyaan qabeenya maalii qabdii kan jedhuu fi biyyoota kaaniin akka wal madaalsisnuuf leenjii nu gargaareedha. ለማየት አስችሎናል ስልጠናው። Leenjichaan tarsiimoo mootummaa qixaan hojiirra oolchuun biyya gara boqonnaa fooyya'aatti ceessuuf kutannoon hooggansaa murteessaa ta'uun seerameera. በተለይ ከጊዜ አጠቃቀም ጊዜ ለሀብት ፈጠራ ያለውን ግንኙነት keessumaa yeroo qixaan fayyadamuu fi yeroo fi kalaqni hariiroo qabu kan agarsiisuu fi hooggansi hunduu akka hubatuuf gargaara. Raawwii keenya kan fooyyee ta'us namarraa namatti dhaabbatarraa dhaabbatatti garaagarummaa waan jiruu fi qaamni hunduu miira ariifannaan carraalee jiran gara humna dabalataatti jijjiiruun barbaachisaa ta'uudha kan agarre. በመፍጠርና በመፍጠን የምንሰራቸው ስራዎች hojiileen saffisaan kalaquun hojjannu qabeenya uumuu akka danda'an argaa jirra. Qabeenya uumuun idaa ta'urraa gara mindaa ta'utti hojiin sadarkaa mootummaatti eegalame seektara dhuunfaafis muuxannoo gaarii ta'aa jira. ትልቅ ልምድ ለግሉም ሴክተር
እየፈጠረ ያለ ነው። ኢትዮጵያን ሁምና ሚሶሙ ጉዳ ከን ቀብዱ ተውራን ከን ከይ ለጨሎወን በከ ሁንደ ጅራን ገራ ቀበኙማ ብያት ጅጅሩን አከበርባችስ ፕሬዝዳንቶኒ ፊ ገጌሶና ኑሌ ሂመኒሩም በያከው ያለንን ጸጋ አቅም ካየን መሬታችን ናኑሌ ኬኛ ረቀቢኒ ጅሩ ሁምና ነመቀም ዮ ኢላለ አዳ ሆጂ ኬኛ ዮ ጅጅር የሮ ገባባ ኬሰቲ ፈኬኛ በዳድና ተደንደ በዋናነት ከኢዳ ወደ ምንዳ የሚለውን መሪ ቃል ይዘን ኢትዮጵያ ምን አይነት ሀብት ነው ያላት? ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝቲ ለፍቲ ሚሶሙ ደንደው ሄክታር ሚሊዮን ሰዲቱ ቃሸን ኦልቶ ጅራ ከነቆፈ ኦምሽቱማ ኢሳ ደበሌ ዮ ሚሶምሲኔ ጫራ ኦምሽ አለት ምርትና ምርታማነቱን ጨምረን ካለማን ለኢትዮጵያ ሕዝብም አጠቃላይ ምርታማነቱን ከጨመረን ኤክስፖርት ማድረግ የሚቻልበት እድል አለው። ሀብቶች አሉን። እነዚህን ሀብቶች ተጠቅመን ቀቤኛ ቀብና ቀቤኛሌ ከነን ፈየደብኔ አከሚን ፈየደብኔ ረኮሌ ቀብኑ አከሚን ፍሩ አከደንዴኙዳ ሌንጂ ከነማ ከንጅ ሐረስ ከነሲቲ አገሬ ኢመለ በዳድና ኬኛ ሚልኬሱፍ ቀቤኛ አከሚቲ ቀቤኛ አከሚት ኡመም ጽንሰ ሐሳብ ያለውን በተግባር ያየነው ነው ያለነ ሌንጂቺ ዋዳ ሆገሲ ኡመታፍ ሴኔ ገጌሳ ዱጎምሱ ደንደው ሆረቹፍ ከንካይፈቴ ተውንስ ኢብሰሜራም ፓርኪን ብያለሳ ጋረን ባሌ አምባ አዱኛ ተውዳን ገልሜ ዳበተ በርኖት ሳይንስ ፊ አዳ ዩኔስኮ ረቴ ገልማይ ጅራም ፓርኪን ብያለሳ ጋረን ባሌ አምባ አዱኛ ተውዳን ከን ገልማይ ያይ ኮሬ አምባ አዱኛ ሳውዲ አረቢያ መጋላ ሪያድቲ ታአማጅሩኒ ፓርኪን ብያለሳ ጋረን ባሌ ሐወተወን ቱሪዝሚ ቀብዱ እንደበለተት ለገነ ዱዳፍ ብሩቃ ብሻኒ ተውዳን ኡመታ ኦላ ኢትዮጵያ ፊስተ ያጀለ ጉዳ ከንከና ጅሩተው ሚኒስትር ቱሪዝም ኢትዮጵያ ናስ ጫሊ ያይቸረቴ ኢብሰኒ ጅሩ አወል ሁሴን ስርና ቤከምቲ ከኑፊ ገልሜ ዩኔስኮ ረት ገልማውሳ ከና ወልቀብሲሴ ገባሰጉት ሳከታኑ ትቅነሰራ ያይን 45 ኮሬ ሀምባሌ አዱኛ ሳውዲ አረቢያ ሪያዲት ታሙ እርገይ ገሌ ቶርበን ተኩ ጉቴራ ኢትዮጵያን ድልበተ ቴሱመ ለፋ ጌዲዮ ገልሜሱን ባይና ሀምባወን ዩኔስኮ ተገልሜ ሲፍቴ ኩደን እንጌሴ ያይች ትውፉን ኮሬን ኢትዮጵያ ፓርኪን ቢያለ ሰጋሬን ባሌ ሳምባ አዱኛ ተ ያከገልማው ሰነዳን ጉርሜሴ ዲሄሴ ኮኔስ ፉዳታ ማረጋቹን ፓርኪን ቢያለ ሰጋሬን ባሌ ኢትዮጵያ ፋምባ ኩደ ተኮፋታውን ገልሜ ዳበተ በርኖታ ሳይንስ ፊ አዳ አዱኛ ዩኔስኮ ተ አከገልማው The Bali Mountains National Park on the World Heritage List under Criteria 7 and Criterion 10, noting the additional recommendations that are provided for its future conservation and management. Declare the draft decision 45Com 8B.27 adopted. Congratulations to Ethiopia on behalf of the entire committee. ጅላ ኮሬ ኢትዮጵያ ዱርሳ ያይቸረት ተርማታ ከንጅራን ሚኒስትር ቱሪዝሚ ናሲሴ ጫሊ ወልተጂ ቸረት ገመቹ ሳኒ ተዳጋም ይብሰኒሩ ፓርኪን ቢያለ ሰጋሬን ባሌ ቀቤኞ ታፊ ፋያን ከንጉ ተሜዳ ጀዳን ባሌ ማውንቴንስ ናሽናል ፓርክ ፓርኪን ቢያለሳ ጋሬን ባሌ ፋያ ቀቤኞ ኡማማ ስርና ኮሄዱ ኦፍ ኬሳ ቀባ ለፈስኩዌር ኪሎ ሜትሪ ኩመለማፍ ዲበተኮፍሸን ተመረጅራ ጎሶ ተሰኚ ቢኔንሶ ታፊ ቢቅልቶታ አደታ አንቀባ ኢሳሙርታዋን ኢትዮጵያ ኬሰ ቆፋር of which are endemic to Ethiopia. ቡርቃ ቢሻኒ ተውን ኡመቶተ ቢዮተ ገረገራ ተጃጅላ ጅራቹ ሴረኒሩ The forests of the Bali mountain are important for genetic ቦሶኒ ጋሬን ባሌ ቡነ ቦሶናፍ ደረም ሙርቴሳ ከነመሌስ ፓርክቺ ለጌን ሄዱፍ ቡርቃ ቢሻኒቲ ከናንስ ለሚሌ ሚሊዮነ ሶዶመ ኢትዮጵያ ኪበባሃ ኬንያ ካባፊ ሶማሊያፍ መደ ቢሻኒ ተውን ተጃጅላ ጅራ in southeast Ethiopia, northern Kenya and Somalia. ቀቤኛ ቦሶና ጋሬን ባሌ ከነ ኩኑንሱፍ ሞቱማን ኢትዮጵያ ገማ አሻራ መገሪሳን ሆጂሌ ሄዶ ሆጀታ ጅራቹስ ሚኒስትር ቱሪዝሚ ናሲሴ ጫሊ ያይ 45 ኮሬ ሀምባ አዱኛ ከነረት ይብሰኒሩ We have implemented a series of conservation strategies and actions. ተርሲሞ ፊ ተርካንፊ ኩኑን ሰጭማ ሆጂራ ኦልቹን ደበለተቲ ወሊ ገልቴ ስርና ኳ አዱኛ ረጋስፍኔር ሰገንታወን በርኖታስ ኩኑንሲ ቀቤኛ ኡማማ ወኖ ሐዋሳ ገቢሰን ረትስ ሆጀታ ጅራ
bulchiinsa paarkichaa irrattis hawaasa naannawichaa hirmaachisaa jirra. Beekumsi aadaas kunuunsa keessatti gahee akka bahu taasifna. Hojiin ashaaraa magariisaa akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2019 jijjiirama qilleensaa qolachuuf eegalames milkaa'ina guddaa galmeessisuun lammiileen biqiltoota biyya keessaa akka dhaaban onnachiiseera. The Green Legacy Initiative initiated in 2019 to paarkii biyyaalessa gaarreen baalee galmee yuuneeskoo irratti galmeessuuf waggoottan 15 darbaniif carraaqqiiwwan garaagaraa taasifamaa turaniiru. Ifaajjiin kunis yaa'ii koree hambaa addunyaa 45ffaa Saawud Arabiyaa Riyaaditti taa'amaa jiru kanaan milkaa'eera. Paarkii biyyaalessa gaarreen baaleetiin dabalatatti dilbata darbe teessumni lafa Geediyoos qabeenya hambaa addunyaa ta'uun galmaa'eera. Gaarreen baalees ta'ee teessumni lafaa Geediyoo sadarkaa addunyaatti maqaa Itoophiyaa waamsisuun dabalatatti yuuneeskoo irratti galmaa'uu isaaniin hawwattummaa turizimii biyyattiis akka dabalan eegama. Balen Mountain National Park for the enjoyment of future generations. Oduduma waliqabatuun paarkiin biyyaalessa gaarreen baalee qabeenya hambaa addunyaa ta'uudhaan kan galmaa'e qabeenyota hedduu of keessaa qabaachuu isaatiinidha. Paarkichi dawoo biqilootaa, bineensotaa fi simbirrootaa ta'uun dabalatatti teessumni lafasaas hawwattummaa turizimii olaanaa kan qabudha. Hawwaluseen faayota paarkicha keessatti argaman akka taanuun nu daawwachiisa. Finfinnee irraa gara kibba bahaatti kiiloomeetira 400 fagaatee kan argamu paarkiin biyyaalessa gaarreen baalee akka paarkiitti kan hundaa'e bara 1962 bal'inni lafasaa iskeer kiiloomeetirii 2150 yoo ta'u qarqara galaanaarraa ol ka'iinsa meetira 500 hanga meetira 4337 kan qabudha. Qabeenyota turizimii Itoophiyaa faayota hedduun eeraman keessaa inni tokko paarkii biyyaalessa gaarreen baaleeti. Itoophiyaa keessatti bakki ol ka'iinsaan sadarkaa lammaffaa irratti argamu Tulluu Diimtuun qaama paarkii kanaati. Dhimmoota paarkiin biyyaalessa gaarreen baalee dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaaba barnoota saayinsii fi aadaa yuuneeskoon akka qabeenya uumaa dinqii addunyaatti akka galmaa'u taasisan keessaa inni tokko heddumina sirnakkoo paarkichaati. Ragaan ministeera turizimii Itoophiyaa akka mul'isutti paarkiin gaarreen baalee biqiltoota fi bineensota gosoota adda addaa kan of keessaa qabudha. Gosoota biqiltootaa paarkicha keessatti argamuun isaanii qorannoon mirkanaa'e 1660 keessaa 140 qorichoomaaf kan oolanidha. Gosoota biqiltootaa kanneen keessaa 177 Itoophiyaa keessatti qofa kan argamanidha. Gama bineensota bosonaan leenca dabalatee gosoota bineensota hoosiftootaa 57 of keessaa qaba. Isaan keessaas jeedala diimtuu fi qamalee baalee dabalatee gosoonni bineensotaa 20 ta'an Itoophiyaa qofa keessatti argamu. Gosoota allaattiiwwanii 300 ol paarkichi qabu keessaa gosoonni allaattiiwwanii 6 Itoophiyaa qofa keessatti argamu jedhameera. Paarkiin biyyaalessa gaarreen baalee bineensotaa fi biqiltootaan dabalatatti kuusaa bishaanii jedhamuun beekama. Iddooleen ol ka'oon paarkichaa laggeen 40 oliif burqaa bishaanii ta'uu ragaaleen ni mul'isu. Laggeen daangaa ce'oo ta'an kanneen akka waabii shabalee, gannaalee, dumaalee, walmalii fi kanneen biroos burqaan bishaan isaanii paarkii biyyaalessa gaarreen baaleeti. Kanaanis ummatoota kibba baha Itoophiyaa, Soomaaliyaa fi Keeniyaa kaabaa miliyoona 30 ta'aniif paarkichi madda bishaanii ta'uun tajaajila olaanaa kennaa jira. Wiirtuu sirnakkoo, lubbu qabeeyyii hedduu, tabba saannatee, tulluu diimtuu, haroowwan xixiqqoo, buna bosonaa, jeedala diimtuu, leencaa gadamsa, teessuma lafaa hawwataa, faayota dinqisiisoo paarkichaati. Kanaanis paarkii tokko addunyaa hedduu dhaadannoo jedhamuun beekama. Paarkiin biyyaalessa gaarreen baalee amma ammoo qabeenya Itoophiyaa qofa osoo hin taane faayaa fi qabeenya addunyaa guutuu ta'eera. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa paarkiin biyyaalessa gaarreen baalee hambaa uumamaa addunyaa ta'uun yuuneeskootti galmaa'uu ilaalchisuudhaan ergaa dabarsaniin uummata Itoophiyaa maraan baga gammaddanii jedhaniiru. Pirezidaant Shimallis ergaa karaa miidiyaa hawaasummaatiin dabarsaniin kanaan ministeera turizimii hojjettootaa fi hooggansa damichaa akkasumas qooda fudhattoota hambaaleen keenya yuuneeskootti akka galmaaniif qooda isaanii gumaachanii fi uummata naannoo qabeenya kanaatti argaman hundaanis baga gammaddanii isin galateeffannas jechuudhaan ergaa isaanii dabarsaniiru.
Oduu taanuun immoo konfiraansiin to'annoo dhibee busaa idil-addunyaa saglaffaa fi egzibishiniin argannoowwan haaraan itti dhiyaate Finfinneetti gaggeeffamuu eegaleera. Konfiraansichi fulbaana 6 hanga 11tti kan turu yoo ta'u, kana irratti hirmaattonni biyyoota garaagaraa irratti dhufuudhaan hojiiwwan garaagaraas kan agarsiisanii fi qorannoowwan adda addaas kan irratti dhiyaatanii jedhameera. Hawwii Taaffisee hordofee gabaasa taanuu qindeessiteetti. Konfiraansiin to'annoo dhibee busaa idil-addunyaa saglaffaa fi egzibishiniin magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa jira. Konfiraansichi fulbaana 6 hanga 10tti kan gaggeeffamu yoo ta'u, qooda fudhattoonni 1,000 ta'an hirmaachaa jiru. Dhibeen busaa rakkoo fayyaa ta'uun cinatti gufuu guddinaati jedhameera. Keessattuu akka Itoophiyaatti waggoota lamaas weerarri kun dabalaa dhufuun isaa himameera. Konfiraansii idil-addunyaa kana waldaa to'annoo dhibee busaa Afrikaa PAMCA jedhamutu ministeera fayyaa waliin ta'uun qopheesse. Dhaabbatichi weerarri dhibee busaa maaliif akka babal'atee fi karaa ittiin ittisuun danda'amu irratti ministeera fayyaa waliin hojjechaa akka jirus himameera. Kanaanis hojiin ijaarsa dandeettii hojjetamaa jiraachuunis ibsameera. Daayirektarri olaanaa waldaa to'annoo dhibee busaa Afrikaa Profeesar Dilnasaw Yawalaw dhimmi ijoo konfiraansichi irratti xiyyeeffates ittisa weerara dhibee busaa irratti ta'uu ibsan. ይሄ ማህበር ለ9ኛ ጊዜ የሚያካሂደው ጉባኤ ነው። ዓለም አቀፍ ጉባኤ እና ይሄ ጉባኤም Waldaan kun marsaa saglaffaa fi yaa'ii idil-addunyaa gaggeessaa kan jirudha. Jalqaba irratti kan irratti xiyyeeffatamu weerara dhibee busaa irratti akkaataa ittiin to'achuun danda'amudha. Haalli dhibee busaa akka Afrikaatti waggoota muraasa dura haalli to'annoo isaa fooyya'aa ta'us irra deebiin haalli itti mul'achaa jiru biyyoota Afrikaa hedduutti Itoophiyaa dabalatee kan rakkoon kun mul'atudha. Ministeera fayyaatti hojii raawwachiistuun ittisaa fi hordoffii dhibee Dr. Hiwoot Solomoon waldichi qindoomnaan ministeera fayyaa waliin ta'uun hojiilee garaagaraa hojjechaa jiraachuu himuun Itoophiyaan biyyoota weerara dhibee busaaf saaxilaman keessaa ishee tokkosii jedhan. ጤና ሚኒስቴር ጋር በጋራ የሚሰራ ዓለም አቀፍ ድርጅት ነው። ይሄ እንግዲህ ጉባኤ ኢትዮጵያም ውስጥ እየተካሄደ ያለው አሁን ለ9ኛ ጊዜ ነው። ከዚህ waldichi ministeera fayyaa wajjin kan hojjetu dhaabbata idil-addunyaati. Amma waltajjiin kun Itoophiyaatti kan gaggeeffamu ta'us hanga ammaa marsaa 8ffaan biyyoota Afrikaatti gaggeeffamaa kan turedha. Itoophiyaan biyya weerara dhibee busaatiif saaxilaman keessaati ishee tokko. Haala qabatamaa biyya keenyaatiin teessumni ishee haalli ho'inaa jiru jijjiiramni haala qilleensaa dabalatee haalli dhibee kanaaf mijataa ta'u wayitaa jiraatu hangi tatamsa'ina isaas akkasuma dabalaa deema. Weerarri kunis hojiilee yeroodhaa gara yerootti hojjetamaniin jijjiirama fiduun danda'amus ammas garuu duuba deebi'ee waan jiruuf hojiin qindoomina qabu hojjetamuun murteessaadha jedhan. ወባን ደግሞ በምናይበት ጊዜ ከጊዜ ወደ ጊዜም በተሰሩ ስራዎች ብዙ ለውጥ ማምጣት ተችሏል። ከጊዜ በኋላም ደግሞ የመጡ ወደ ኋላ የመመለስ ነገሮች አሉ። weerara dhibee busaa wayita ilaallu yeroodhaa yerootti hojiilee hojjetamaniin jijjiirama fiduun danda'ameera. Yeroon boodaaf duuba deebi'uu danda'eera. Biyyi keenya dhibee kana to'achuuf kan eegaltee yeroo dheeraaf turteetti. Uummata ga'oomsuudhaaf hubannoo uumuu ilaalchisee hojjetamaa tureera. Waliigalaan waltajjiin guyyaa har'aa kun kana of keessatti kan qabatudha. To'annoo isaafis hubannoo hawaasaaf uumuuf hojjetamaa kan ture ta'uu fi qindoomnaan dandeettii ijaaruun furmaata ta'asii jedhameera. Hojii tajaajila tola ooltummaa akka biyyaatti gaggeeffamaa jiru itti fufsiisuudhaaf hirmaannaa dargaggootaa cimsuun murteessaadha jedhame. Dargaggoonnis hirmaannaa roga hundaan taasisan cimsuu akka qabanis dhaamamee jira. Tafarii gammee dabalata qaba. Tajaajilli tola ooltummaa yeroo ammaa biyyattii keessatti baratamaa kan dhufe yoo ta'u, lammiileen dameewwan adda addaatiin deeggarsa taasisaa turanii jiru taasisaas jiru. Hojii kenniinsa tajaajila tola ooltummaa kana keessatti adda durummaadhaan dargaggoonni sochiin isaan taasisan jajjabeeffamuu qaba. Hojiilee tola ooltummaa hanga ammaatti hojjetamaa ture keessatti gaheen dargaggootaa olaanaadha jedhame. Gaheen dargaggootaa guddaa ture. Akkasumas immoo manoota harka qalleeyyii ijaaruu haaromsuu keessatti gaheen dargaggoota keenyaa guddaa ture. Magaalota hunda godinoota hunda aanaalee hunda keessatti dargaggoonni keenya sosochii cimaa gochuudhaan manneen harka qalleeyyii haaromsanii akkasumas haaraa ijaaranii jiru jechuudha. Dabalataanis yeroo manni barumsaa itti jalqabamu bara haaraa bara 2016 eegaluuf deemaarra waan ta'eef barattoonni yeroo mana barumsaa itti deemanidha. Kanaaf egaa barattoonni baay'een haala qaala'insa jireenyaatti wajjin wal qabatee dabtara dhabuun, borsaa dhabuun, iskiriiptoo dhabuun, yuunifoormii dhabanii mana barumsaarraa hafuun kun egaa egeree jaraa kan jalaa dukkaneessu kan egeree daa'immanii jalaa balleessu waan ta'eef dargaggoonni biyya keenyaa
daa'imman kun sababa dabtara dhabuutiin sababa yuunifoormii dhabuutiin mana barumsaarraa hafuu hin qaban. Mootummaan naannoo Oromiyaa immoo erga labsiidhaan baasee hojiin kan qabatamaadhaan humna waloo keenya fayyadamnee rakkoo hawaasa keenya bu'uurarraa hiikuu qabna kan jedhu keessa tokko tajaajila lammummaati jechuudha. Dargaggeessi waan inni qabu keessaa inni tokko dargaggeessa baay'inaan qabna isaan alatti immoo humni inni qabu dandeettii beekumsaa fi anniisaa qaba humna qaba jechuudha. Fiigee waan humna isaatiin dandeettii qabu saniin rakkoo sanii hiikuu danda'a jechuudha. Bara kana keessas egaa barootan darbanis hojjechaa turre bara kana keessattis akka liigii dargaggootattis akka dargaggoota Oromootittis hojiin guddaan nu jennee jirree karoorfanne keessaa tokko ashaaraa magariisaa ashaaraan leegaasiin muummicha ministeera keenya ashaaraa magariisaa irraa kaanee bara kanas dargaggeessi keenya biliyoona tokkotti kasiqu ashaaraa magariisaa dhaabuun danda'ameera. Akkasumallee mana harqalleeyyii 12,000 qabanne keessa haga ammaatitti mana harqalleeyyiidhaaf haadholii keenya rakkoo adda addaatti saaxilamaniif isaaniif mana gara 9,200tti siqu raawwachuun danda'ameera jechuudha. Dargaggoonni bara haaraa kanattis miira tajaajiltummaa haaraa goonfachuun kaka'umsaan tajaajila roga hundaa yeroon hin daangeessine raawwachuu qabaniinis dhaamame. Rakkoon jiru rakkoo qaamni muraasni hiiku osoo hin taane yoo nu walitti ida'amne yoo nu wal dhaggeeffanne waliif tumsine rakkoo kamuyyuu mo'achuu hin dandeenya kan jedhu sammuu dargaggeessa keessatti uumameera aadeffameera jechuudha inni kun jechuudha. Egaa kana qofaa miti kaayyoon keenya dargaggeessi Oromoo keessattuu kan dhaale sirna gadaatirraa abbootii isaatirraa hammattummaadha deeggarsa kaayyoon nu qabnu kana keessatti immoo yeroo ammaa dargaggeessi Oromoo keessattuu liigiin dargaggoota Oromoo walumaa gala tokkummaa saddaneessummaa wal amantaa irratti hundaa'e biyya kana keessatti waliin jiraachuun waliin buluun waliin nyaachuun waliin guddachuun akka ka'ummaan Oromummaa itti hin dhaga'amne akka obbolummaatti obbolummaa kaleessan deebisee fiduudhaaf hojjechaa jiraachudha. Kaleessa obbolummaa ture har'as Oromoon hammataa ta'uusaa mirkaneessaa jira jechuudha. Olola miidiyaa hawaasaa dhiisuun hojii irratti xiyyeeffachuun dargaggoon of jijjiiruu akka qabu simame. Naannoo sooshaal miidiyaatiin haasaalee holola sobaatiin kan nu burjaajessuudhaaf yaalan hunda gurratti kennuu dhiifnee tokkummaa keenya akka cimsannu dhaamsa kiyyan dabarsuu barbaada. Dinagdee irratti gurmaa'ee iddoo qabu waan qabu irratti gurmaa'ee hojii doonsifatee dinagdeedhaan ce'aa jira jechuudha. Inni guddaan yeroo ammaa dinagdeedhaan of jijjiiruu qabu dargaggeessi. Hojiin tola ooltummaa itti fufiinsaan raawwatamuu qabas jedhamee jira. Kompoositii idilee fi varmii fayyadamuudhaan hanqina xaa'oo isaan mudatee ture furachuu qonnaan bultoonni godina Jimmaa aanaa Saqqaa Coqorsaa ibsani. Kompoositiin idilee fi varmii fayyadamuudhaan dhangaggaa'ummaa biyyee yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufe xiqqeessuu keessatti gahee bahachuudhaan akkasumas oomishaa fi oomishtummaa isaanis dabalaa jiraachuu ibsani. Muzayyin Maamaa gabaasa dabalataasaa akka ta'an nutti qindeesse. Waraana Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti mudate hordofee galteewwan qonnaa keessaa tokko kan ta'e xaa'oo sadarkaa barbaadamuun qonnaan bulaaf dhiyeessuudhaaf hanqinni akka ture kan yaadatamudha. Godina Jimmaattis rakkinicha furuudhaaf qonnaan bulaan xaa'oo uumamaa fi kompoostii varmii akka fayyadamu jajjabeeffamaa kan ture yoo ta'u, giddugalaawwan adda addaa hundaa'uun kompoostiin varmii jedhamu qophaa'ee qonnaan bulaan akka fayyadamu taasifamee jira. Qonnaan bultoonni aanaa Saqqaa Coqorsaa dubbisnes kompoostii varmii waajjira qonnaatiin isaanii dhiyaate fayyadamuun hanqina xaa'oo ture furuu dubbatu. Nuuf bu'aa guddaadha jennee yaadna. Yeroo xaa'oon badee jiru keessatti kana argachuun akka aanaa keenyaatti baay'ee waan guddaadha. Itti fayyadamaa isaas jammarree jirra amma yeroo ammaatti. Badiinsa xaa'ootiin wal qabatee isumatti fayyadamaa jira. Boqqolloo jirallee amma yeroo ammaa xaa'oon badeennaa yuuriyaa innis hin jiru xaa'oonis hin jiru isuma fayyadamaa jirra. Ingidih baay'ee gaariidha jedhee yaadaan varmii kompoostii yeroo ammaa nuuf akka aanaa keenyaatti. Yaa'u akkuma beekamu akkuma biyyaatti xaa'oon kun badee jira. Boqqolloon kunillee akkan isin argartanus ilaa hangafa faca'uu itti ture sababa xaa'oo dudduubatti harkifatee waan jiruuf amma garuu xaa'oo uumamaa argannee jala buusaarra jechuudha boqqolloo kana kan isin argartan kan. Madaabaraan immoo akkuma guututtuu badeera amma sababa varmii kompoostiin kun dhufeera aanaa kana isuma achumarraa deeggarsanuu kenneennaan itti fayyadamaarra jechuudha nutam jala buusaarra amma kunoo wanti naa xaa'oo jechuudha. Aanaa Saqqaa Coqorsaatti giddugala horsiisa raammoo varmii fi oomisha kompoostii banuudhaan qonnaan bultoonni muuxannoo akka argatan hojjetamaa jiraachuu ogeessi waajjira qonnaa aanichaa himanii jiru. Mandara kompoostii uumuudhaan ganda sondamee arfan irratti sochii cimaa keessa gallee turre jechuudha. Haaluma kanaan immoo carraan inni guddaan varmii kompoostii jedhamu kana raammoo horsiisuudhaan wirtuu qonnaan bulaatiifis bu'aa kan ta'u madda kan ta'u muuxannoo ta'a jennee kan yaadne gandaa yookaan immoo sanduuqa 60 kan qabu asirratti
ijaaruudhaan maallaqa guddaa baafnee baatii tokko keessa jalqabame baatii tokko keessa hojii eegalee jira jechuudha. Godina Jimmaatti sababa hanqina xaa'ootiin oomishaa fi oomishtummaan akka hin xiqqaanne kompoostii idilee fi vermii oomishuu irratti xiyyeeffannoon hojjetamaa turuu kan himan immoo hoogganaa waajjira qonnaa godinichaa Muhammad Xahaa Abbaa Fiixaati. Hojiin kun immoo sadarkaa giddu galeessaa qofatti akka nafneef sadarkaa maasii qotee bulaatti qotee bulaanis akka inni itti fayyadamu taasisuudhaa fi bara kana haala qabatamaa godina keenyaatiin aanaan tokko ganda moodeela 3 akka inni baasu haalli nuti bal'inaan itti taasifne jira. Bu'uuruma sanaan gandoota 60 moodeela vermii kompoostii qotee bulaan humna qabu haaluma kanaan akka inni hojjete itti fayyadamu. Sanduuqa tokkos, sanduuqa lamas, sanduuqa sadis akkaataa humna isaatiin kan immoo qotee bulaan immoo humna kanaan hojjechuu hin qabaanne meeshaadhuma naannoo isaatti argamu, mukkeen naannoo isaatti argamu, qarkaa garaagaraa, somboqoo garaagaraatti fayyadamee sharaa kana immoo keessotti uwwisee nu biraa raammoo kana fudhatee akka inni babal'isaa adeemu bal'inaan taasifneeti kan nuti jirru. Kompoostiin idilee fi vermii hanqina dhiyeessii xaa'oo keemikaalaa bakka bu'uu qofa osoo hin taane dhangaggaa'ummaa biyyee yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufe xiqqeessuu keessattis gahee qabaachuus ibsanii jiru. Bara kana maasii qotee bulaa 23 ol ta'u samuuda biyyee fudhachuudhaan dhangaggummaa biyyee parsantaa isaa ilaaluudhaaf yaalii gooneerra. Bu'aa arganneen parsantaan 92 olii maasiin qotee bulaa giddu galeessaa hanga olaanaatti dhangaggummaa biyyeetiin kan saaxilamedha jechuudha. Kana lamman bu'uura godhachuudhaan kompoostii idileetii fi vermi kompoostii kana haala qabatamaa godina keenyaatiin bara kana babal'isaati kan nuti adeemaa jirru. Fakkeenyaaf kompoostii idilee yoo laalle naannoo meetir kiubii miliyoona 9 oomishna jennee karoorfanne miliyoona 12 olii haalli nuti haala qabatamaa godina keenyaatiin itti oomishne kan jirudha. Dabalataan immoo vermi kompoostii kana naannoo kuntaala 35 hin oomishna jennee karoorfanne sana keessa naannoo kuntaala 42 olii haalli nuti itti oomishne kan jirudha. Egaa kanarraa ka'uudhaan vermi kompoostii kana bu'aa isaarraa kaanee yoo laalle bu'aan isaa yoo xiqqaate aasidummaa biyyee hir'isuudhaan oomishnis oomishtummaan biyyeetis akka inni dabalu bal'inaan kan taasisudha. Godina Jimmaatti bara oomishaa 2015-2016 lafti heektaara 600 ol midhaan gosa adda addaan uwwifamu ragaa waajjira qonnaa godinichaa irraa arganne ni mul'isa. Daawwattoota ETV Afaan Oromoorraa oduuwwan galgala kanaa daawwachaa jirtu kallattiidhaan kan isin bira gahaa jiru. Hamma odeeffannoowwan biyya alaatii argannetti ceena. Godaansa seeraan alaa gara Awuroopaatti taasifamuu dhaabsisuudhaaf tarkaanfii cimaan akka barbaachisu gamtaan Awurooppaa beeksise. Pireezidaantiin Komishinii Gamtaa Awurooppaa Ursula van der Leyen odola Itaaliitti godaantota dhiphataa jirtu Lampeduusaa daawwatanii jiru. Godaantonni Afrikaa ka'uudhaan ulaa galaana Meditiraaniyaatiin Awurooppaatti ce'an jalqaba kan qubatan odola Lampeduusaa jedhamtu keessadha. Guyyoota 3 darban qofa godaantonni 8,000 ol odola Lampeduusaa gahuun isaanii